Ate gizee galuullee kalaa garagara ta'ee akka kaakuun saayikirra asillee akka guttoo hin dhiphatu. Nagumaan ta'aa jira waan tokko bishaan gamatti ashaawaa hafu malee jechuun kan malee waan nagaa ta'e. Baay'ee miidhagee jira. Miidhagi. Akkumaree hojjetaa turte warra bishooftu sirriitti hojjetaa ture. Nu waggaa lama duri dhufnee akkumaree lakkannee kono gaafasi kura jaarsofa walumaan dhufee gartee jiromaan dhufa walumaan dhufee akkanatti pushuu gootee riisi jechaa turte. Amma akkas hin jirtu. Nagumaan kono deemnee salaatee gala. Kaireeffattee gala. Akkasitti kunini nagaa kan mirkaneessite turte jechuudha. Fakkeenyaaf amma isin gadaarratti qorannoo hedduu gaggeessaa turtan gadaan isaa amma yuuneeskootti kan galmaa'e. Amma adeemsi jiru immoo irreechumti qofaa isaatti gara yuuneeskootiin akka galmaa'u sochiin taasifamaa jiru. Kanaaf haalonni akkana babbareedanii miidhaguun isaanii irreecha akka yuuneeskootti galmaa'uuf gahee qabaa qooda qabaa. Amma akka galmaa'uufi tokko irreechi kun hora sadii bichaa miti. Fakkeenya naannoo Tuulamaa hora bishaanii hedduu irreeffata ture. Amma Tuulama bichaa miti Arsii keessallee iddoo marqaa iddoo tulluu achitti irreeffata turte. Warra Arsiillee aadaa Arsiillee. Amma kun walitti naannoo maappingi gootee kono kun aadaa Oromoo keessatti waan irreeffataa injiraa jettee agarsiisu qorannoo nu Arsii Yuunivarsiitiitti waan kun hojjetaa jiran. Kun itti deemaa jiran. Waan kun maappingi iddoo irreeffata turte. Nu hojjetaa jira. Waan walitti akkasitti odeeffannoo walitti waan irreeffachuu jechuun irreecha jechuun kana akka oduu guurattee suditti itti dhiyeessuun male. Akkasi tokko. Lammeessa kun lafti nagaa ta'een amma kono iddoo kana qajeera ta'ellee agarsiisu qaba. Akka durii miti qajeerattee waan durii chaalenjii hedduu qaba. Amma chaalenjii hin qabnu namni nagaan deemtee irreeffattee nagumaan garu. Achirratti tokkummaa agarsiisu iddoo chaansii kana tokko garagaraa dhuftee naannoo dhuftee waa hojjetaa jiraane amma kono waan xiyyeeffannoo kennu faashinii Oromoo keessa naannoo argite naannoo uffata aadaa kunin akkuma nama taphachiisa tokko akka museum fakkaata museum ka laayibii amma kono wayaa kunin naannoo dhufa dabalataa faashinii lee uumama. Faashinii addisii fi tullatti walitti uumamte kun agarsiisu jirullee kun akka tuuristii keessallee xiyyeeffannoo kennu akka aadaa Oromoo keessa ammatti itti deemaa jiru itti agarsiisuu hin danda'a. Itti fufuu qabaa amma kun sirbuu jiraani ijoollee keeroo keerritti sirbuu jiraani maanguddoon sirbuu jiraani.